oduu ammi tiraambii meeshaa iraaqii fi liibiyaa aljeeriyaa irraa dhibbeentaa 30 kaayeti jira. kanatti aansuudhaan tiraambii diinagdee israa'el kan kufte utubuuf doolaara biliyoona 1.5 kanneeti jira. kanatti aansuudhaan ammaas meeshaa ittisa waraana guddaa jechuudha akka jechuudha Yukureen Raashiyaan firraa ittistuuf torbee kana keessa ni ergaaf akka erguu deemus beeksiseeti jira. haa ta'u malee Raashiyaan ammoo Yukureen haleeluu irratti injifannoo ciccimaan galaati jirti hanga ammatti. kanatti aansuudhaan Awurooppaa keessatti sababa oowwii hamaan ka'een lubbuun namoota 2300 dabruun gabaafame. magaalota Awurooppaa 12 keessatti oowwii hammaachuurraa kan ka'e lubbuun namoota 2300 dabruun gabaafameeti jira. kanatti aansuudhaan mootummaan Yemen tarkaanfii dooniiwwan meeshaa fe'attee gara galaana diimarra dabartu galaana Adan irratti haleellaa irratti raawwachaa jirti. tarkaanfii cimarra fudhachaa jirti. kanaafis manni marii bakka bu'oota USAID jechuudha har'a ibsa baaseen meeshaa daldala jechuudha Huutiin irratti haleellaa raawwachaa jirtu kanaaf eegumsa cimaas ni goona akka gaariitti jechuudha Huutii xumura itti goona jechuudhaan dhaadannoo agarsiisee itti aansuudhaan dhaabbileen idil addunyaatis diinagdee daldala keenyaa jechuudha karatti danqaa jirti waan ta'eef gabbaatee balaaleffachuu qabdii jechuudhaan waamicha jechuudha dhaabbilee idil addunyaatiifis godhanii jira. nuti haa balaaleffatanii nuti immoo ni haleellaa jechuudhaan dhaadannoo fi gabbaa hootaadha waamicha godhaa jira balaaleffadhaadha waamichaas godhaa jiran. irratti mootummaan Yemen ammaas tarkaanfiin keenya itti fufa hanga uummanni Gaazaa bilisa bahutti nuti ejjennoo jechuudha fudhachaa jirru ibbooda hin deemnu jechuudhaan dhaadannoo irratti argamti. waaw uummata Yemen kana dhugumatti kan xayyaarri guutuun harkaa barbadaa'e misaa'ila jechuudha ifumaa tolfattee akka xuufaanaatii fi pilaastikii kanaan doonirra jechuudha yaani baara galaana diimaa irratti dooniiwwan alaabaa jechuudha Israa'elii fi Ameerikaa fe'attee yaatu dhukkeerraa haasaa jirti. yaa salaam. kanatti aansuudhaan yeroon Gaazaan bilisa baatu amma dhufte fakkaatti. biyyoonni hedduun beekamtii biyyummaa kanniteef jirti. amma immoo tarkaanfiin mana marii jechuudha USAID bicharraa eegamaa jira. isaan beekumtii kanan taanaan jechuudha Falastiin bilisa baatee jirti. inshaallah biiznillah bilisa ni baati jenna. kanatti aansuudhaan oolmeni Gaazaa guyyaa har'aan tanaatis ibidduma ta'e akka malee lola kaaba Gaazaa deemaa jiruun miskiina jechuudhaa fi daa'immanii manguddoowwan hedduu jechuudha ajjeefamanii jiranii haleellaa Israa'eliin. Jiddumaamee mallattoo gurraatti argame irratti wantoota godhan subscribe godhan namoonni har'ini gara chaanaala keenya ammaa kana dhuftan. kanatti aansuudhaan Indiyaa keessatti dildilli cituun lubbuun namoota 9 dabarte. dildila guddaa jechuudha irra konkolaataan irra jechuudha geejjibsiifamuu addaan cituudhaan lubbuun namoota 9 dabartee jirti. kanatti aansuudhaan miseensi koongireesii Ameerikaa Ilan Umar abbaa yakkaa itti gaafatamuu qaba yaada tokko malee jechuudhaan waa'ee jechuudha Biniyaam Netanyaahuu Gaazaa irratti raawwachaa jiruun wal qabsiiftee dubbattee jirti. kun sirriidha waan dhugaatiis. kanatti aansuudhaan Kooriyaa Kibbaa keessatti warreen jechuudha bultii jaarrataniif doolaarri 38 akka kafalamu beeksisanii jiran. kan ta'eefis sababa dhiironni bultii jaarrachuurraa fagaatee jireenya sodaaf akkasuma dubartoonni hedduun bultii dhabuun lafatti hafaa jiranii wal qabatee warroottan bultii jaarrataniif dubartoota fuudhaniif doolaarri 38 akka kafalamu beeksisaniiti jiran. waaw kana zaman amma addunyaan jechuudha dubartoonni hedduu lafatti hafaa jiru baay'inaan jechuudha baay'atee jiru. kanatti ibsi kana kun bahuun kun waan gaariidha. biyyoonni addunyaa hundi asirraa fakkeenya fudhate ibsa kana mootummaan baasee jechuudha namuu akka bultii jaarratuuf gargaarsa kana taasisuudha qaba jenna. kunis waan gaarii. kanatti aansuudhaan lammiileen Itiyoo jiraattonni Sudarbiyaa keessa jiraatan erga karaan fiizaa banamee fiizaadhaan dhufuun guyyatti namoota 60tu Riyaadirraa gara Yemeniin gaddeebi'aa jira gabaasaan nu gahaa jiru. san keessaas dubartoonnis keessanii jiran kan jiru gabaasaan kan nu gahee jiru. dubartoonni illeen seera dhabummaarraa gara seera qabummaa deebinaa jechuudhaan asiin bishaaniin gaara keessa miilaan deemtee ifirra gadoo bishaaniin gaddeebi'aa jirti. waaw waan baay'ee gaariidha dhugaadha. waan seera dhabummaan nama gootuu fi bu'aa seera qabummaan qabdu faayidaa isiin qabdu waan beekaniif namoonni asiin firra gaddachaa jira. kanaaf namoonni keenya waan ammaan tana itti jiran kun hojiin tun hojii gaariidha. rabbiin carraa isin haa tolchu milkaawaadha isinin jenna karaa nagayaa hoota. duuleen biyyoota alaa keessaa qabanne kana fakkaataa karaa biyya keessatti yoo isinii deebinu Itiyoon Eeltiraa kasasteeti jirti. Eeltiraan agayya kana haleellaan raawwachuuf yaani ammallee daangaalee Itiyoo keessa seenaa jirti.
kana booda jechuudha manni murtii idil addunyaa yookaan Awurooppaa dhaga'uu qabachuudhaan gara jechuudha mootummoota Awurooppaatti gara mana murtii Awurooppaatti kasastee jirti Eertiraa. Wanni isin kasastee sodaa isinitti fakkaatina tarkaanfii yoo kana irra fudhannu ta'e beekuu qabdanii itti gaafatama hin qabnu yaada jiru jechuudha fi akka jechuudha itti gaafatama jalaa baaniif akka itti gaafatamanii hin qabamneef firraa jechuudha dura iyyata galfatan kana kasasanii jiran gabaabdumatti kanatti aansuudhaan hidhaa haara'umsa laga Abbayyaa xumura eebbaa fulbana dhiyaate kanarratti Dr. Abiy Ahmed mana jechuudha paarlamaa mana bakka bu'oota uummata irratti jechuudha marii taasisan irratti biyyoota michummaa keenya walii qabnu jechuudha kanneen akka Masriitii fi Suudaan jechuudha dhufaniin wajjin gammachuu qooddachuu qaban jechuudhaan dubbate san keessaa ammoo jechuudha Masriin amma hawaasni Masrii guutuun dheekkumsa kaasee jira akka malee aaraan gaddaan guutamanii jiran mootummalleen Masriitillee kanarratti gammachuu akka hin qabneetu amma jechuudha ifoomaa jira dhiiroo maaltu ta'uu deema kanaas walumaan ilaal kanatti aansuudhaan Suudaan guyyaa irraan tanaa guyyaa bilisummaa jechuudhaan kabajachaa oolte kanatti aansuudhaan manni marii bakka bu'oota uummataa gaafiilee miseensota irraa dhiyaattee fi kan ofii jechuudha murteessee wajjiin 49 raggaasisu dubbatanii jiran kanneen kee 49 raggaasisan keessaayis kanaa fi kana jechuudha wanni adda beet akka illeen hin jirtu garuu immoo raggaasisuun beefamee jira raggaasifamnaan gaa hojiirra ooluun waan ifa ta'ee garuu dhiiroo wanni isaan raggaasisan kun miidhaa uummatarra ga'e jechuun waan miidhaa uummatatti fidu moo waan bu'aa uummataa qabu ammatti wanni adda beet akka illeen hin jiru gaa qabxiileen isaan raggaasisan osoo takkatti adda baasanii hubachuu danda'u waan ta'eef kanatti aansuudhaan dhimmi dirree dhawaa ammaas fala hin qabdu Soomaalonni miidiyaalee isaanii gama tamsaasaa akka jirutti jechuudha akka waan ofii miidhamanitti ifii nama miidhanii jechuudha rakkoo akkanaatu hawaasa keenya irra deemu jira jechuudhaan ammaas sobaan wal jaaraa jiran maaltu akka ta'uu deemu hin beeknu itti aansuudhaan obboleeyyii ta'e tan dheengadda jechuudha qaamni mootummaa Soomaalee jechuudha guyyaa adiidhaan ganda abdii baruu irratti haleellaa raawwateen naasiyaa ajjeesee obboleettiin isii hanga ammatti bilchinsa dirree dhawaatis ta'e wanni takkatan jechuudha akkasuma waajirree jechuudha dhimma dubartootaatis waan isaan nuu kanan takkallee ibsi isaan baasanis hin jiru irra deddeebiidhaan bakka dhimma dubartootaa san dhaynee gaafachaa jirraasi takka wanni isaan nu dubbachaa jiran hin jiru dhiiga obboleettii yaa hanaa ba'u jechuudhaan sagalee isii jechuudha dhageessifattee jirti maatii fi qeerroon dirree dhawaatis sagalee akka jechuudha taaniif dhimmiti tun ammas fuulduraas akka isaan yaaddeessaa jirtuu fi dhiini jechuudha obboleettii ta'e naasiyaa tun akka ba'uuf qaamni dhimmi ilaallatu biraan nu gaachaa jiranii kanaaf mootummaa federaalaatii fi bulchiinsi dirree dhawaatiis dhugatti rakkoon numa dhalatti rakkoon immoo furaadhaan asumaan dhaamsa keenya dabarsinaa fi kun cuunfaa oduu guyyaa irraan dhalate oduu irraa qabne kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti himutti sheer godhaan facaasaa akkasiin udheessu oduu ammeeti assalaamu alaikum garuu namoonni haarina gama chaanala kanaa dhuftan sabskiraayib godhuu qofan dagatinaa oduu qabatamaa tan guyyaan isin biraan ga'e inshaallah fuulduratti jechuudha oduulee tabiyya keessaa dura gooneeti tabiyyoota alaa boodarra goona amma immoo dhiyeenya kana gaa ergatti qabne oduulee biyya alaa dura gooneeti tan biyya keessaa boodarra aansaa jirra kanaaf isin of olchadha sagalee dhiyootan jechuudha guyyaa lamaaf dhabamteef yaanii yookaan muutii taateef asumaan dhiifamaan isin gaafadha hordoftoota kiyya maaliif jennaan rakkoo tekinikaati malee an viidiyoon gizee waraabu lafatti kaameraadhaan nagumaan waraabee gammuma jechuudha yuutuub irratti gallakkisuu irratti rakkoo tekinikaati waan qabateef akkas taate galatoomaa assalaamu alaikum